kan Oromoo tuqe kan Oromootti bu'e kan Oromoon abaarrafe tasa hin milkaa'u gonkumas hin milkaa'u yeroo mara salphina yeroo mara xiqqeenyatu isa mudata. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya akkam naga keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtan isin haa qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo ajaa'ibaa fi salphina PP yookaan bilxiginnaa gammachuu Tigraay fi akkasuma jajjabina hawwaboo irraa kan isiniif dubbannu ta'a. Wanta amma nu dhaqqabeetu jira. Innis maa inni akkuma ganama isiniif gabaasuuf turretti laga guddicha yookaan dildilli guddichi takkaasee jedhamu amma dura kan jedhamaa ture mootummaa naannoo Amaaraa yookaan Amaarri caccabsee akka irdaatan hin seenneef taasifamaa ture jedha. Mootummaan bilxiginnaadhaan garuu guyyaa adiidhaan kijiba guddaa tokko hin gaddeeme. Kijibni inni ittiin hin gaddeemne sun maal inni? Mootummaan tplf yookaan wayyaaneen akka nuti yookaan tajaajilli hawaasaa adda cite jedhee addunyaan yaada nurra kaa'uuf laga san ciraniitiin tajaajila hawaasaa irdaataa adda addaa nurraa kutanii jedhan. Kijiba guddaa ofuma isaaniitii badii godhanii kijiba hangana gawwan safaran isaa miti amma ijoon dubbii isaa miti. Oromoo akkamitti abaarte Oromoon akkamitti isaan cubbistetti tar. Waraana makkalaakayaa keenya Tigraayin keessaa fedhaan baafne jedhan. Waraana makkalaakayaadhaa kan inni achi erge kuma 6 ol keessaa kumni 4 bakka tokkotti harkaa qabame. Kuma kan caalummotu waraana harkaa dhumate. Kuma takka kan geennatu achi keessaa lubbuu ofii baafachuuf fiigee gale. Gaafa fiigee galu kana warroonni booji'aman sun immoo tplf baqalee erga qabatteen booda magaalaa ofii qulqulleessisiisaa jiran. Kana mootu marrajaa yookaan odeeffannoo qabatama sooshaal miidiyaa kanarra ciisa. Magaalaa waraanni Eertiraaf waraanni Itoophiyaa balleessaa turte. Maqalee san jechuudha. Amma bifa haaraan makkalaakayaan booji'ame sun bakkeetti hidhaan waan hin qabneef baay'inarraa magaalaa nu qulqulleessaa lubbuu teessan baafadhaa gara biyyaa galaa jechaa ni jiran. Magaalaa qulqulleessisan. Bilxiginnaan garuu kana dhoyfachuudhaaf waan baay'ee tattaafatti. Jaarsummaa meelaala aboo uummata Tigraay kana kan ittiin boonanii akkam maaluma qaba Oromoon akkana yoo taate nu agarsiisa. Jaarsummaa itti ergee akka araaramnuuf jechaa jiran karaa nagayaatiin. Ofuma shoror keessa jecha asiin mootummoota gamtoomaniin akka araaramnuuf jedhee UN ergachaa jira. Kana ragaa qabatamaa deemaa BBC Afaan Oromoo jala ilaalaa, deemaa VOA Ameerikaa jala ilaalaa, Reuters adda addaa jala ilaalaa. Kadhachuu eegalee jira. Sangoonni keenya kan nyaataa turan makkalaakayaan qotiyoon abboota keenya keessatti qotiyoon arsi abeeta mallayni tokkocha osoo rafin nyaatanii ittiin dannasanii har'a garuu kadhatti deebi'anii jechuudha. Qabsoo jechuun akkana kana ay woboo qofa taanee barnu ummanni keenya akka woboon barbaadu san iddoo ta'e baay'ee har'a waan gammachiisu tokko jira. Wallagga irratti ummanni keenya haala ajaa'ibsiisaa ta'een waa'ee ummata ofiitiif waa'ee waraana woboo turetti marii bareedaa tokko taasisanii jiran. Ummanni keenya tokkummaa qabaatee jaalala qabaatee woboo jabeeffatee akka mootummaan kun barbaadu gaafii deebisu barbaadu aangoo irraa ka'uuf jechuudha. Mari'atamee ture naannolee biraatitti sonni kun jajjabeeffamuu qaba. Isa qofa jecha takka wayii osoo hin jenne darbuun barbaadu. Ustaaza wayii kan ture amma dura. Ustaaz Kamal Hebo maal jedhama nama nashiidaa qabsootii fi amantii islaamaa baasee turedha. Roorroon sabasaa teechisuu isa dhoorgee quuqamni sabasaa teechisuu isa dhoorgee waraana wobootti ji'a dura ida'amee dhiyeenya kana eebbisiifamee bahee jira jechuudha. Kutannoo fi fakkeenya nama hedduuf ta'e amantiin akka qabsoo nama dhoorgine quuqamni sabaa amantii akka nama dhoorgine nu agarsiisee fakkeenya guddaa nu ta'ee jira jechuudha. Namni sun nama dhugumaan jabeeffamuu qabuu fi namni biraa fakkeenya irraa fudhatu jennee abdanna. Sheeyni bosona seenuu eenyutu ta'u jedhe. Qeesiin bosona seenuu eenyutu ta'u jedhe. Paastariin bosona seenuu eenyutu ta'u jedhe. Barsiisan doktor hundi seenuu danda'a. Hattuunis seenuu danda'a waan biraa dhiisi. Saba kanaaf yaada taanan. Hattuun bar jaalattee miti bar. Haftaami ta'uuf hin hattuu barattuu waan isin ajaa'ibu keessa. Jireenya afaanii funyaanii tana ofirraa chisiisuuf hata. Waan nyaatu waan rakkatee hata hattuun baay'isoo.
namni abtaamii ta'uu barbaadu hunda lagata malee natu namni atoo waan nyaatu nama dhabe ta'aa jechuudha gara deemu nama dhabe soo kanaaf qabsoon waa tokkoon filattu sabboonummaa fi namummaa quuqama sabaa qabaachuu qof filatti qabsoo karaa argitee bilisummaa oromootitti si fidutti makamaa isiniin jenna bilxiginnaan waan jibbinuuf takka qabna bar nuti namni tokko bilxiginnaa ma jibbitanii nuun jettan bilxiginnaan ni kijibdi sabboonummaan qabu quuqama saba siin qabu dantaa ofii caalsifatti dantaa sabaa kanaaf ishee jibbina malee dantaa biraa irraa hin qabnu nuti oduu abbaan fedhe nu balchee waa tokko dantaa irraa hin qabnu mee ilaala amma dura artist Haacaaluu Hundeessatiif gara miliyoona 600 oliitu guurame waggaa kana gaafa hin du'essan isa keessaa miliyoona 10 qofa maatiidhaan kennan mee hanna isaanii mallayni ka isaaniitii miti ka guure hawaasa ka guurantu isaan ammas dhiyoo kana biliyoona oltu guurame jedhama miliyoona 100 fi miliyoona 40 takka bichaa kennaniif abbaa qabeenyatu guure iska isaaniitii miti mallayni kun gaafa mootu waa'ee isaa dubbachaa turan san gaafa waggaa tokkoffaa kabajan san televiziyoonni mootummaa laayivii dabarsuu dide hin sodaata sobee uummanni akka ittiin hineef haga sono suuraa takka takka maxxanse malee waa takka jechoota ergaa qaban ka haati manaa isaa dubbatti ka hiriyaan isaa dubbatti namni tokko dabarsine mee hiriyaan isaa tokko maal jedhee ture Haacaaluu Hundeessaa jedhe konkolaataa mootummaa biteef warri jechaa turan mootummaa miti jedhanatu abbaan qabeenyaa wayii nama Arsiiti sheeka musliima oromummaadhaaf jecha konkolaataa bitee fi natti kennee ani itti fidee jedhe nama Shaashamanneetii jedhe hiriyaa isaatu dubbate amma duras diyaaspooraan bitteef hattuu fi gantuun garuu waan argite haasaa turte jechuudha miidiyaa wantoota akkanaa kana hawaasa bira akka ga'uun barbaadu hin dubbanne maaliif hin dubbatu hin beeytanii akka Haacaaluun bilxiginnaa nu jennuuf nuti immoo hin jennu Haacaaluun bilxiginnas ta'e mormitus ta'e hayni dabee jennaan abbaa barbaade dha'ee luka jala kararra sirreessaa jechuudha haala akkanaa kana keessa jira biyyi keenya so kanaaf woboon dhiyeenya kanatti ammallee eebbisiifamuuf karaa gubbaa akka jirutu nutti himamaa jira eebbisiisaa wobootirratti amba faarsuu dhiisnee fakkeenya ambarraa fudhachuu hin danda'ama garuu faarsuu miti nuti faarsuudhaan amma wayyaaneen injifatu baattee irraan kaa'u maal naa gooti garuu fakkeenya irraa fudhannaa nuti yeroo kamuu mee nuti maaliin jarri maaliin nu caalte yaa jara keenya sila qabeenyaan nu caalammoo baay'inaan nu caalammoo tooftan nu caalammoo humnaan nu caalammoo maaliif miti hundaanuu nutu caala waa takkaan nu caalan tokkummaa qaban sammuun isaanii tokkummaa malee gandummaa yaadu ilaalcha dadhabaa waliin qaban dabarsanii waliin kennan kanaan caalamne nuti isaanii kanaaf injifatti jarri deddeebite nuti immoo waan injifatuu dinnuuf wal qoonna nama ergamtuu taana of hin taanu dabarsinee wal kanina irbuu waliif galuun beeyu kanaan nu kufisa jechuudha kanuma isiniif himuu barbaada eegaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo har'aaf qabu kanaan xumuree dhuma irratti akka tasaa ta'e cidha torbee darbee irratti cidha ajaa'ibaa tokko hojjennee jirra obboleessa kiyyaaf hiriyaa kiyyatu fuudhee baay'ee dubbachuu waan hin barbaanneef dhiise cidha san irratti ka agarsiisa adda addaa akkasuma hanga yaadannoo artist Haacaaluu Hundeessaatiin bahutti taasifne cidha san cidha ajaa'ibaa goone akkasuma cidhni sun immoo kaayyoon isaa maalinni bara baraan Haacaaluu yeroo yaadatamutti innillee cidha san godhachuusaa guyyaa isaa yaadachuudhaaf wanti kun ta'ame jechuudha wanta seenaa tokko yoo hojjechuu barbaade akka hin daganneef guyyaa seenaa wayitirratti yoo hojjetame namatti tola amma booda isaan ilmallee argatan Haacaaluu jechuu ni danda'ani yoo dubartii taate immoo waan isaan Haacaaltullee yoo jedhanii hin ta'a jechuudha kanaaf gammachuu isaanii san waliin qoodamuu kootti baay'een gammade isinillee mootu gammachuu san waliin qoodamuu keessaniif ulfaadhaa isiniin jenna ulfinni Oromoo waliif qabdu guddaadhaan argisiiftanii jirtanii nutis ulfinna Oromoo qabnu agarsiifnee jirra hundi keessanuu bifa suuratiin ta'ee bifa viidiyootiin cidha san waliin kabajan jedheen abdadhaa hiriyaa kiyya bakka gaarii gahiin jedhaani nama argitee lama ta'ee ciise sadi ta'ee ka'uu rabbi si haa godhu hundeen kee haa biqiltu siin jedha akka ilma Oromoo tokkotti si eebbisee jira gammachuun keenya xumurree jirra hojii idilee kana boodatti deebine waan jiru waliin ilaalla an ready Adam Tube namoonni akka tasaa YouTube kiyyaaf haarataa tanii subscribe gochuun maatii keenya ta'i
chaanaalii keenya kana viidiyoo keenyas laayikii gochuun raafatina nagaa fi jaalalli koo simbira jiraatu fayyaa ta'a.